Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Faanaa sagantaa afaan Oromoo qophii aartii keenyaatiin egaa bohaaraa waliin bashannanaa kan nuyi turru isinis egaa hanga xumuraatti akka waliin turtan kabajaan isin gaafanna keessumaa of biraatii qabna eenyu dhalaata jechuun keessan immoo nafu yookaan immoo isaan waabaloodha jechuun keessan immoo nafu maaliif isaan egaa uummata keessa jiru waan ta'eedhaaf iyyuu tole baga nagaatiin nu dhuftanii hayyee baga nagaan nu eegdan Tole Rabbi raates baga nagaan dhufte hayyee baga nagaan nu eegde tole egaa uummanni baay'een isaas hin beeka abdii qaba mee isin marraatii jalqabnaati hawaasa faana mee wal nu barsiisa hawaasa faana akkuma isin jettan bara 1998 gara aartiitti na waamanii obboleessa Ayyalaan Nugusee mana muuziqaa tokkummaa Ayyalaan albama baasee sagalee qabdaa koottu yaali ati sinaan jedhanii maallaqaanis humnaanis na gargaaraatuma turanii mana muuziqaa san erga inni boqatee illee duubatti nafaniin jedhuun isaanuma faana isaan gumaacheetuma walumaan dhama'aa turre sirboota gara 13-14 na hojjisiisanii MP3 fi gara miimooriin dhufnaan wanti kun bakka fooyyufnee baasii isaan baasanis CD tooti fi suuraan ittiin ka'e qabadheetuma nanis maalan jara kana natti dhama'anii maafan isaan dhiiba yeroo baay'eedhaaf na dhama'anii na faana turanii kanaafuu dadhabsuun narra hin jiru anin jedhu mucaan hiriyaan kootis Boggaalaa Damissee kan jedhamu waliin turre na gargaaraa turanii kanumaanan artiirraa ofumatti gaddeanis carraan koo kanumaan hin jedhuun irraa hafe weellisaa Darasaa Habtaamuu gara Rabbiirraatti dhufname Rabbiirraa ta'uu akkami hayyee nagaa weellisaa akkasumas taatoo fiilmiif tiyaatiraa Rabbiirraa Gizaawuun jedhama dhaloonni keessa suma sululta Caancootti dhaladhee guddadhe egaa kana caalammoo itti deemna baay'ee sadaqaa kan kee waan hedduu of keessaatii qaba weellisaa qofa miti dizaayinarallee akkasuma barreessaa walaloodha tiyaatira fiilmii irrattis ni hirmaatta egaa tokko tokkootiin keessa galleetii immoo ni ilaalla mee akkami jaaloon maalidha jaaloon egaa jaaloon hiika guddaa qaba gaafa namoonni jaaloo gaafa jedhan waanuma jaaloo jedhan sanaaf jechicha itti fayyadamuu danda'u ta'a ani garuu jecha jaaloo jettu kana gaafa tiyaatira hojjedhuun bare tiyaatira seenaa bishee garbaa keessatti gaafa iskiriptii sana keessatti bare hiika jaaloo jaaloo bira darbee immoo saakum kan jedhamu tollee jira jechoonni akkasii kun egaa keessumattuu warra dirreerra jirantu itti fayyadama kana jechuun hiri'aa akka gwaaddisa jedhamu sana akka gwaaddi jedhamu sana kanaaf jaaloo jechuun nama baay'ee walitti dhiyaatu hiri'aa qulqulluu hiri'aa walitti dhiyaatu jechuudha hiikni isaa akkasii mee sagaleedhaan nu dhageessis ture walumaan takka hayyee jaaloo koomee yagoota koo saakuma michuu gaafa lolaaf tiiki daanga biyya kee kana tolchiiki maarree koomee yagoota koo kabaja qabaa ulfina baateegaa ati singattuu jabina kee beekaa jaajana sabaa goota guyyaaf tiiki daanga biyya kee kana tolchiiki maarree koomee yagoota koo kabaja qabaa ulfina baateegaa ati singattuu jabina kee beekaa tole egaa baay'ee 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 namatti tola keessattuu gaayuu jaaloo kanarratti daa'ima gorsanii guddisuun immoo akka barbaachisu illee asirratti ergaa guddaadha kan inni qabu jechuudha daa'ima sana yeroo shaakalsiistu jira akkamiin egaa beektaa jaaloo saakuma michuu gaafa lolaaf xiiqii daangaa biyya kee kana tolchii eegii daangaa biyya isaa kan eegu dhaloota beektaa daangaa biyya isaa kan eeguu danda'u biyya isaa kan deebisu dhaloota inni har'a biyya eegaa jiru kun inni har'a biyya tiksaa jiru kun dhalootatti kennee darba sanammoo dhaloota sana yoo shaakalchiise yoo leenjiseedha boru biyyi sanii dhalootan kan eegamuu dandeessu waan ta'eef kanaaf akkaatuma itti qajeelfame murteessaa biraanuu nama jedhutu qajeelche sirbicha kana yookiin daayireektii godhe jechuudha darbees immoo nama farda yaabbatu fa'aa agarta namni farda yaabbatu Oromoon
egaa ammam kabaja fardaaf akka qabu ni beektaa waan ani sitti mumiti. Gootummaan farda yaabbachuu irratti Oromoon qabullee waan ani sitti mumiti ni beektaa. Kanaaf waa baay'ee agarsiisuu yaaleera jechuudha achi keessatti. Sirriidha keessattuu gaayyoo Oromoon maal jedhaa ilmi abbaa caaluu qaba yoo ta'u baate illee immoo gaa qixxaachuu qaba dha miti Dhugaa. kanaaf gaa ilma atis shaakalsiisteeta dhugaadha gaa waadaadha kan inni nama agarsiisu Dhugaa. waadaa kennee nus gaa abbootii keenyarraa waadaa fudhannee eeggachuu qabnaa kan jedhu illee ibsa guddaa yookaan immoo ergaa guddaadha kan inni qabu gara darasaatti dabarrame mee akkamiin sirba keessa jalqabame maal jedhamee sanutti hime. Sirba kamtu si fakkaata kamtu si faana deemaa naan jedhan. Jennaan ri'aan koo manuma muuziqaa tokkummaatti wal barree Weellisaa Baay'isaa Tafarraa Beenyaa jedhama. Akkam jirtaa kan jedhu sii barreessaa naan jedhe. Amma na qo'achiisee qo'annaan sirbi kun naa ta'a bakka kana sirbuun qaban jedheen. Kana akkam jirtaa san hojjedhe. Sirboota gara 15 14 na hojjetee naa kenne san keessaa sagalee kootiif natti tolu walaloo narraa deemu saffiladheetoo akkuma xumureen garuma dhimma ilaallatu jennu kanaan gargar fagaanne jechaadha. Tole mee akkam jirtaa dhageessita. Akkam jirtaa sin dhageessa. Jalaa qaballee baay'ee akkasin qabu. Akkam jirtaa maalla gaafatta akkam jirtaa maalla gaafatta akka rabbii nyaadden biddeena tattaafadhee mana tol seenaa yaa gaaraa koo dukkana ganna singoorfadhaa hin mari'annaa obsii jedhaa beekaan hunda obsaa ofaan qabaa meeqootti ofaan gorsaa. Akkam jirtaa maalla gaafatta akkam jirtaa maalla gaafatta akka rabbii nyaadden biddeena tattaafadhee mana tol seenaa. Tokkorraa tokkotti hin darbu malumaaf firriin ajibba abbaan of bulchuun dadhabuu jedha kaa. Ergaa baay'ee of keessatti kan inni qabu jechuudha. Waan hedduu of keessaa qaba hawaasa keessa kan jiru si baastee agarsiisteetta. Achumaanis immoo tokkummaanis immoo humna ta'uu isaas hedduu of keessaa kan inni ibsu tokko tokko isaa sararri tokko tokko isaa ergaa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Keessattuu akkam yeroo jedhan yeroo sanas haalli siyaasa biyya keenya yeroo sana rakkisaa ture miti. Baay'ee ulfaataadha malee. Jecha tokko ilaalanii akkamiin kana sirbite eessaa fidde maal jechuu barbaadde akkam siniin ilaalu. Maal hidhaan kaa inuma jira. Baay'ee hawaasumaanis baay'ee fuulan sila nan beekneef daldaaluma hojjetaa mana muuziqaa jedhaniituma narra taranii erguma siyaasni babal'ate kana yaan isaaniin gurra ummataatiin ga'uu fedhe. Kanaaf ka rabbi haa galatoomu guyyaa har'aatiin immoo nu ga'eetu rabbichi har'a fuula miidiyaatitti nu baase. Kunuu guddaadhaan jedha akka kootitti. Tole gara keetti hin deebinaati amma gara rabbirraa dhaqnuti jechuudha. Maaf sodaattaa kan jedhu jira. Dhiirri garaa kutate jennaan akkami sodaachuu qaba ree? Goota. Goonni garaa kutachuu qaba sodaachuun barbaachisuu kan jedhudha nagaa keessattuu waan irratti sodaannee fi wanta irratti sodaattus immoo achi keessatti ibsameera. Mee akkamiin? Ihe boqarii kokopheessi morodiyoo darbatan tola hidhannoo jabeessuun dubbii gabaabsiti tola waataliyaa wataltuuku keessan jabboon harman guutu maaf sodaattaa sanyaattu biyyeen maaf sodaattaa sanyaattu biyyeen ihe boqarii kokopheessi morodiyoo darbatan tola hidhannoo jabeessuun dubbii gabaabsiti lola itamadaatis malaasi dhiga kokkeetti qabani kunuus wayyaaduu agoota dachee gubbaatti nafanii. Walaloon suni ergaa gurguddaa of keessaa qaba. Ergaa ciccimaallee of keessaa qaba. Walalicha sana nama jabaatu barreesse sirba biyya kana ammaatii fi isa sanallee dabalatee barsiisaa Danda'a Boggaalaa jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa tiyaatiraa fi aartiiti. Nama jabaadha. Namoonni baay'eenis immoo koomentii godhaniiru artistoonni jajjaboon kan akka Shimallis Abbaaboo fa'aa ibin yoo saangee ta'uun illee dabalatee sirba sana koomentii godheera yaadatti naa kenneera na jajjabeesse. Kanaaf isaan illee galata qabu jechuudha beektaa galanni kaaxinneenya hin qabu namni gaafa waa tokko sii godhee galata namaa kennuun dirqama waan ta'eef isaan illee galatooman jedhaani. Kanaaf sirbi suni hojii bareeda dhugaa dubbachuuf kiliippii isaa illee baay'eetti dhammaamee hojjetame. Ergaan sirba sanaatillee jajjabeessuma jechuun
Egaa akkuma ati jette goonni gaafa manaa bahu gaafa waa gochuudhaaf karoorfatu sodaan keessatti dhaga'amuu hin qabu. Waan godhuu qabu sana karoorfatee manaa baha. Godhee immoo deebi'u itti jiraata jechuudha. Yoo sana hin taane ta'e sirbichi suni fashala jechuudha beektaa ergaa wala sana. Maaliif waa'ee goota taasisaa waan ta'eef waan sirbichi suni dubbachuudhaaf yookiin walaloon suni barreeffameef sana hin raawwanne yoo ta'e mallee goonni suni gootaa miti jechuudha. Kanaaf goonni yeroo kamuu goota waan ta'eef onnee qaba. Waan godhuu qabu hin godha jabaadha. Baay'ee gootummaa lola qofaanii miti kan ibsu. Gootummaan lola qofaanii miti. Amma namoonni tokko tokko abalu goota maal no sana miti. Gootummaan hojjetanii hojii isaatiin milkaa'uun mataa isaatiin baratanii barnoota milkaa'uun waan godhuu qaban godhuun mataa isaatiin gootummaadha waan ta'eef sirbi sunillee akkaataa sana giddu galeessa godhateeti beekta kan itti hojjetame jechuudha. Walumaa galatti namoota jajjaboo hojii isaaniitiin milkaa'an loltuu ta'uu danda'a, barsiisaa ta'uu danda'a, ogeessa fayyaa ta'uu danda'a, profeesara ta'uu danda'a, waan ta'eef warra jajjaboo walumaa galatti isaan sana mootiveet gochuudhaaf walaloon sun akkaataa sanaan yaadameeti kan hojjetame waan ta'eef hojii bareeda jedhee tamaan fudhataan akka. Baay'ee bareedaadha. Mucaanis immoo yeroo gaggeessu abbaanii balbala irratti hin deemu dheessoo sodaata fakkaata. Maal agarsiisanii? Ammallee beektaa kaasuni gaacha nafaa lafa kaa'a. Oromooni gaafa dhaloota leenjisu jalqaba wanti xiqqoo irraa kaasee leenjisa. Sana booda garamitti deemee dhufeeti gara lolaatti bobbaasa jechuudha beektaa. Kan lola har'aa kan osoo hin taane kaleessa ka'a. Oromoon fardaan gaachanaan eeboodhaan biyya isaa kan eegaa ture waan ta'eef ammallee abbaan isaa mucaa sana maal godha jechuudha. Eeboo kenneefira gaachana kenneefii jira. Deemiti biyya keetii eegii jedheen. Mucaan sun sodaataa waan ta'eef maal godha hin deebi'ee jechuudha. Eeboo sanis gaachana sanis lafa kaayee agarta. Lafa kaayee sodaatee jechuudha. Sana booda maal godhe warra biraatuyyuu gaafa isaan gootonni biraa hiriyoonni isaa gaafa bakka itti ergaman sana ergama isaanii gaafa ba'an sana hin gaabbila agartee ta'u. Kanaaf inni kun maal agarsiisa? Warra fuuldura jiran sana laalanii ofii isaaniitiif illee dhaloonni akka yaada jijjiirratan waan godhi jedhan akka godhan ajaja abbaa akka fudhatan waan Oromoodhaaf ta'u yookiin waan biyya isaaniitiif ta'u asumaan leenjii akka qabanii leenjii sana immoo sodaa malee itti ba'uu akka danda'an akkaataa sanaan yaadameeti wanti sun itti qajeelfame sirba sana Daareektara kiyyaa nama jedhamutu qajeelchee nama jabaadha innillee. Kanaaf innillee galata qaba jechuudha. Galatoomin jedhaan asuma baay'ee bareedaadha. Gara kan keetti immoo dhufnu kiliippiidhaan kanatti hojjetteettu baay'ee sigaa kan yeroo duriidha waan ta'eedhaaf akka yeroo ammaa kana teknooloojii HD kan jedhamuudhaan hojjetame iyyuu malee baay'ee bareedaadha. Egaa keessattuu jaalallee too kan jedhu jechuudha. Akkam jaalalleen too kuni? Jaalalleen tun sababa ittiin jaalallee sana ittiin faarfadhe jira. Haadha manaa to'anii sirriitti jaaladhu. Baay'ee daa'ima ji'a lamaatirraa ijoollee lama naa deessee daa'ima ji'a lamaatirraa ofuma lubbuu ishii balleessite. Sababa saniin keessattuu oduma isa jedhu sanii ajjaasiitume jedhee akka ka'utti gara bullootoo san allaattii bishaan waraabdu bullootoo maaloo laga jirti daakiyyeengeni orma shaggituu kan nyaattu bullootoo maaloo gara jaabaatti biyyeeni bakka itti sanitti dhuma san irratti. Ajjaasiitume garbuu yaa tumatanu har'as keetuma borus keetuma ittuu yaa gubatanu yaa bareeda tokkotti hin deebitaadha. Bareenni kuttee deemte deebi'uunefis saniifuu deebiin hin danda'amu bakka hin deebine dhaqxe waan ta'eef sanumaan ani ishiidhaa qopheeffadhe illee baay'ee ture sirba biraa ture sirba san kanumaanan humnis dhabamnaanumaan akka baatetti hafteen jedhu qopheeffadheen ture harka qallayyumaan duubatti hafee jechuu kootiin barbaada. Gara keetti hin dhufnaati ergaa guddaadha kan inni of keessatti qabu jechuudha seenaa dhugaa irratti hundaa'ee mee gara biraatti dhufnaati mee akkamii fiilmii irrattis immoo dandeettii ajaa'ibaati kanatti qabdu keessattuu fiilmii kanarratti nama hamaa taatee bakka buutee kanatti hojjette
akkamiin namni yeroo sana ilaalee namichi kun bakkeeffaatti arganii alatti yeroo si arganii waa sin jenne laata. Obbo Barraan lafa isaa irratti qoosaan beeku. Oromootu lafa isaa irratti qoosaan beekna waan ta'eef. Kanaaf Obbo Barraanis gaafa sana rabbirraa ta'ee osoo hin taane Obbo Barraa ta'ee hojjete. Obbo Barraan immoo Oromoo ta'ee hojjete gaafasi lafa isaa irratti jechuudha. Egaa beektaa uummanni keenya kun aartiin ammam galee fi yoo jenne anis atis ni beekna waan ta'eef sana sumaafan dhiisa. Sana wajjin wanti si qunname hin jiru waan jetteef dhugaa dubbachuuf baay'ee natti dhaadataa turan beektaa warri fiilmii sana ilaalan naa barreessu fa'a. Isumatti si argadha fa'aa kan naan jedhee naa barreessu fa'a ture beektaa. Ati nama akkamitti daa'ima nama akkas gootee daa'ima namaatirraa abbaa ajjeestee haadha fi ilmoo adda baastee bakka taateewwan fiilmii sana keessa ta'e sana natti faarsaniitu natti dhaadataa turan beektaa. Miiseejii fa'aa natti barreessu bilbilanis kan natti dhaadatan jiru beektaa. Iifidhi dhiyootumti koo ati amma kana garaa jabaat ta'e kan naan jedhan fa'aa ture beektaa. Egaa maali beektaa kuni namni ammam akka garaa walii laafuu agarsiisa waan ta'eef namoonni akkas naan jechaa turanillee maaf ammas garaa jabaattan naan jechuu waan barbaadaniif malee hammeenya kiyyaaf yookiin jibba kootiif miti waan ta'eef akkasittan hubadha. Anillee jara sana akkasittan hubachiise jechuudha. Isuma hubatu isuma beekutu iyyuu bar gaafa fiilmii sana argu natti dallana beekta. Maqaa faallee natti Obbo Barraa faanaan jedhu ammaan kana jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf fiilmii jabaa ture. Fiilmii chaayilenjii guddaan itti nu qunnamellee ture beekii. Aleeksi Jimaa nama jabaadha. Yeroo sanitti baajanni hin jiru. Du'ee Sinduun irratti. Du'ee Sinduun irratti jechuudha. Baajanni hin jiru. Kaameeraa bareedaa hin qabnu. Baadiyyaa torban tokko teenyeeti hojjennee mana namaa kadhannee warra firaatti gallee baadiyyaa keessatti hojjetamee rakkoo guddootu nu qunname. Kanaaf waraabbii halkanii faatu keessa ture. Bakka itti jenereetarri faana hojjechuu didee beenzila fa'aa fixannee rakkoo guddootu turte. Kanaaf fiilmiin suni fiilmii bareeda. Yeroo sanitti dhugaa dubbachuuf amma kana inni hin taadheen jaanne haqummaa isaa dubbachuu dhabe amma kana humna hin qaba amma kana ilaalama jedheen jaanne garuu wantichi isaa erga kana booda erga gaafa uummatatti bahu odeensiin akka ajaa'ibaatti fudhatee hojiiwwan kiyya jiran keessaa uummatatti illee kan na mul'ise fiilmii sana jechuu nan danda'a jechuudha. Keessattuu baay'ee iddoo achi keessatti ergaa gurguddaadha kan inni qabu. Ijoolleenis immoo dhaabbatteeti dubbii nama gurguddaa dhaggeeffachuu akka hin qabne illee farsootti dhangalaastee immoo naa buusi farsoo kooti. Ergaa bareedaa qaba. Kan biraanis lafa kee dhiistee dhuftee jechuudhaan namicha nyaatarraatii ariitees booda immoo iddootti keessaan ajaa'ibinaatiin egaa iddoon sun egaa ciistee kanattiin ergaagee ergaa'u. Obbo Barraatu amiin isa santu lafa kiyya maaf narraa fudhachuu maafan akka irraa fudhadhe na gaafachuu dhufe. Obbo Barraan immoo gaazexaa sodaa hin qabu. Yoo barbaade kilaashii isaas irra garagalfata. Ijoollee baay'ee qaba, dargaggoota hedduu qaba. Sana booda muka jala ciisetu nagaa kee achi qabiiti amma maal barbaadda dhufte. Kana jechuun maal agarsiisa beektaa? Tuffii nama sanaa qabu agarsiisa. Obbo Barraan gaafa san tuffii nama sanaaf qabu agarsiisa. Namni sunis maal godhe? Homaa waan tokko ittiin dubbanne mucaasaa fudhateetu deeme. Daa'imni sun illee sitti aarteetti yeroo sana. Daa'imni sun bira garagaltee na ilaalaa turte guddattee daa'imni sun maal taate dhuma irratti dhuftee haaloo qabattee dhuftee shugguxii baafattee ijoollee kiyyallee na yaalaa ajjeestee sana booda anallee na rukuttee kuni kaa maal agarsiisa ammallee naannee Even abbaan lafaa yookiin abbaan yoo wareegamellee dhaloonni lafa isaatiif ammam akka haloo qabatee haloo sana baachuu akka danda'u bakka abbaan gahuu dadhabe sana dhaloonni isaa akka gahuu qabu sana immoo eessaa barsiise jalqabee yaadatta hoggaa ta'e lafa isaa itti agarsiisaa ture lafa daangaa lafa isaa sana kana sabarraatu narraa fudhate kana sabarraa narraa fudhate daangaa lafa isaa itti agarsiisaa ture mucaa xiqqaa sana. Dhuguma irraa fudhatte moo akka midhamansa? Laki anillee fudhanne yaaduma maqaa na balleesse.
Tole gara keetiin deebinaati. Gara keetiin deebinaa gara darrasaa bira dhufnaati jechuudha. Amma darrasaan hiyyaadda hiinaa kan jedhu sirba kee keessatti ergaa maalii qabaa isa deemin ogeessime hiyyaadda hiinaa. Yaaddoon gaarii miti sila. Yaaddoon dhibeedhas mitiire. Yaaddoon dhibeedha dhukkuba fayyamne. Hiyyaadda hiinaa kana weellisaa kabajamaaf jaalatamaa Tujaar Sufiyaantu na barreessee sirba jaalatamu. Hiyyaadda hiinaan gaaddina yabboleeyyan koo. Hiraariin fi miidhina hiriyoottan koo abbaan dureessa biyyeessa waaqayyo tokko nus akka namaa nu kennu noolu gaaf tokko akka ilma namaa nu dabru nooltu gaaf tokko silaa fukkaa fedhii dhabu nama yaachisa hadhaa jireenya kanaafaa nama baachisa tatteenye yaada baay'isuu maal bu'aan isa. Xiqqoo yaadno jirra oolchuun nama boonsisan takuuta sheenawanii aaranii anaannachuun yaadaan dagaamne tarraa boruus qubayiif nyaachuun jijjiirama nuuf fidu. Biyya kee kana tolchii eegi. Maarree koomee yaagota koo kabaja qabaa ulfina. Baay'ee bareedaadha egaa Oromiyaa naannessitaniitu jechuudha. Maal godharree yeroo sanitti namoonni nu gargaaru saamileen jira ture akka ammaa kana narcaane yeroo ofirra jiranu borus kana olan ta'a jennee tofa abdachaa turre. Mee gara rabbiraatti dhufnaati jechuudha keessattuu gaa tiyaatira irratti immoo baay'ee hojjetteetta jechuudha keessaa jechuudha achumatti kan jedhu jira achumatti sanaan fakkeessite akka gaariitti mee achumattiin akka maal fakkaatti? Achumattiin Nattiin siqiniin. Achumatti maaliif barittiin suni bara achumattiiti. Ariifati samma kana walitti dhiyaanneen ta'e achumatti. Baratu achumatti waliin nu jechisiise. Hiriyootuma koo waliin caljineetuma akkuma salphaatti hojjenne waan sana bara sana hundi hojii hin qabu. Ani isatis manuma taa'aa turre. Araqee fa'aa dhugaa turre gaa qoricha jenne. Koroonadha. Shunkurtii adii fa'a. Kanaaf tarii koronaan tun illee yoo dhuftee tarii hin beekamu yoo nu fudhattee illee deemte kottaame waan xiqqoo tokko hojjenna innee tutti yaadne seenaa taati jenne. Hiriyootuma keenya waliin barsiisaa danda'a fa'aadha. Ajjira kan ture. Akkuma salphaatti viidiyoo gabaabduu sana hojjennee garuu hojii barsiisaa barnoota guddaa of keessaa qabu. Uummanni baay'ee yaaddoo keessa ture sitti himuu danda'u isaatis ni beekta waan ta'eef achumarraa kaanee achumatti jennee garuu waan nama kofalchiisu illee qaba achi keessatti. Wantichis immoo itti yaadnee kan hojjenne maa inni akkaataa itti nama intarteen itti godhaa itti barsiisuu dandeenya. Maaliif beektaa yeroo sana kaa namni ittiin kolfaa ittiin bashannanaa barnoota illee akka itti dabarsuu dandeenyu itti barsiisuu dandeenyu waan jedhu sana yaadnee akkaataa sana hojjenne. Kanaaf komeediyaanii bareedduu wayii turte jechuudha. Bareedduudha ergaa siin dabarsa akka yeroo isaatti achumatti waliin jedhu ijoollonni sirraa fudhatanii. Achumatti waliin jechaa turan yoo walitti dhufanii ati nagaa jettee yoo dinda achumatti. Tole gara darasaatti dhufnaati mee akkami kiliippiidhaan hojjechuudhaaf mee yaada akkamii qabda gara fuulduraatti silaa ergaa gurguddaa qaba maaltu yaaddeetta fuulduratti? Hojjechuuf nan yaalaa garuu baay'een abdii of keessaa nan qaba'ani. Humna malee wanni hojjetamu hin jiru. Humnuma kanaaf rakkoon kiyya isuma harka qalleeyyiidha. An hojjedhaa sirboota baay'eedhaa si'an hin qabus baay'ee jiranii ergaa isaanii an weellisaa Abdoo Badhaasoo illee naa barreessee hin jira. Odaa shanii kan jedhu. Mee keessaa baate moo akkamittiin maal jirtare? Keessaan baane numan tattaafadhaa sirbootan kanaan dura qopheeffadheetu sirbe kana isaa ol ummataaf qopheessuun qaba. Mana muuziqaa keessa turuus sun bullaaniitoo sukkuumamaniitoo waan gaarii qopheessuudhaaf waan ta'eef sassan ammallee kan inni qopheeffadhee jiru hin jira walaloon. Walaloof jeedaloo innumtuu ragaanaa ba'aa mucaa wayinaa qopheessee jira. Suni isa immoo gurra ummataatiin nan gaadhee tan kilippuma isaa faana yaadaa jira jechaadha. Tole nuti abdiidhaan eegna. Mee gara rabbiraatti dhufnaati dizaayinara faadha. Mee isa uffattu kana ofuma kee hojjetatte moo akkamidha? Bareeda.
Alaabaa Oromiyaas qaba. Kaartas qaba. Akkam leenjiidhaan immoo shaakallii maal argatte immoo? Normaalii leenjii jira. Waggaa lamaan tokko baradheera. Moor garuu ogummaawwan akkasii kun warra shaakaltiidhaan dhufa waan ta'eef anillee moor barnoota caalaa shaakaltumaan waan kana argadhe. Mana uffata aadaan qaba waan ta'eef itti diizaayinaan godhaa nan hodhallee ture. Ammallee sanuma keessa jira jechuudha. Hojii hedduu hojjedheera. Weellistoota keenyaaf hojii kiliipiitiif hojii hedduu kan koollee dabalate jechuudha. Kanaaf alatti illee nan ergaa namoonni gara alaatti daldalaaf warri barbaadan seremoonii garaagaraatiif warri barbaadan dhuunfaadhaanis warri barbaadan nan erga biyyoota hedduutti. Kanaaf maddi galii kootillee shumate. Bareedaadha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gara fuulduraattis immoo kanaa olitti akka hojjettu abdii guddaa ni qabna. Egaa alattis erguunis waan guddaadha, bareedaadha. Tole mee akkamii ammoo maarra jirtamee sirboota akkam qopheessaa jirta? Silaa waan garaagaraa irratti hirmaatta. Ogeessa hunda galeessa hojjenne wayya. Mee akkamiidha maal fa'aa hojjechaa jirta moo maaliin si eegna? Tiyaatira tokkotu ture. Tiyaatira jabaa, tiyaatira abbaa makkoo kan jedhutu ture. Tiyaatira seenaa, tiyaatira afaan Oromoo keessatti isa jalqabaati ture yeroo sanatti. Tiyaatirri sun Oromiyaa hedduu keessatti naannofnee agarsiisaa turre. Barsiistuu Lubaabaa Jamaal nama jedhamtutu barreesse. Ammatti Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiistuu tiyaatiraa fi aartiiti. Waan tiyaatira sanaa osoo irraan dubbatin hin darbu jedhee. Beektaa tiyaatira hojjechuun hojii aartii jiran keessaa baay'ee ulfaata. Baay'ee cimaadha. Maaliif irra deddeebitee hin shaakaltu. Daayirektii agarsiista. Odeensi si fuuldura taa'eera. Yoo jechi tokko si jalaa badee odeensiin sitti kolfaa yookiin harka siidhaa gaafa sana haamileen si harkaa kufaa yookiin mootifeet taata. Jecha tokko dogongortee taanaan immoo warra si duuba jiran sanallee dogoggorsiista. Kanaaf hojii aartii keessatti anaaf bakka guddaa kanan itti qabu yookiin immoo ani ammate hojii aartiidhaa nan danda'a ammate. Nan danda'a ugaan jedhu nan danda'a agasii osoo hin taane ammate amma dandeettii kooti tiyaatira sana keessatti nu ilaalee jechuudha. Oromiyaa keessa isin haga Walloo, Iluu Abbaa Booraa, Jimmaa, Shaambuu, Naqamte, Hamboo as giddu gala aadaa Oromootti yeroo 3 ol agarsiifameera. Kanaaf hojii guddaatu hojjetamaa ture garuu rakkoo diinagdee gargaarsa dhabuudhaan irraan kan ka'e tiyaatirri sun adda cite. Kanaaf yoo Waaqayyo jedhee tiyaatira sana bifa haaraadhaan deebisnee fiduudhaaf itti yaadamaa jira. Osoo inni deebi'ee dhufee dhuguma dubbachuudhaaf gammachuun koo guddaadha. Ni beeku warri aadaa fi turizimii Oromiyaatis bareechanii beeku. Kanaaf isaanillee ammallee osoo deeggarsa godhanii dhaamsa kooti asumaanii. Inni biraa ammatti gara fuulduraatti wanti ani gochuuf jiru yoo Waaqayyo jedhee kitaaballee barreessuudhaaf yaalatumaan jira. Barreessan jira simooyi. Garuu sanaasitti sirba bareedaa tokko hojjetaan jira. Sirba jaalalaa tokko. Kanaaf yeroodhaan booda sirba jaalalaa tokkoon sirba bareedaa isaa qabadheetiin dhufa akkasumas immoo albama hojjetaan jira waan ta'eef isaan kanaan deebi'een gara uummata kootti deebi'een nama dhufa jedheen abdii qaba. Galatoomaa ulfaadhaa fayyaa nu taa'insi jedha. Isinis guddaa galatoomaa yeroo keessan nuuf laattanii as istuudiyoo keenyatti argamuudhaan aartiif kabaja kennitanii isinillee gara fuulduraatti kanaa olis ciccimaa kanaa olii ammallee cimaa hojjettaniitu fuulduratti immoo kanaa ol akka hojjettan abdii guddaa ni qabna. Isinis guddaa galatoomaa. Ulfaadhaa galatoomaa nu jiraadhaa irreen keessa yaa cimu. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo keessan nuuf kennitanii isinis haga xumuraatti waan waliin turtaniif gabaabsinee kan isiniif dhiyeessine kanumaatiin goolamne irraa nagaa nuuf ta'a.